Salaata leeylii yookaan salaata halkanii akkamitti salaatama, haala kamiin salaatama, yeroo kamitti salaatama, ajrii akkamii qaba? Inshaallah wanta jedhu wanta isaan wal qabatu guutuu viidiyoo kana keessatti ilaallaa, sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaa, hubadhaa, irratti jabaadhaa isiniin jedha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salaata leeylii yookaan salaata halkanii waa'ee isaa wal qabatu inshaallah ilaallaa. Jalqaba salaata leeylii jechuun salaata akkamiiti? Salaata halkan ishaa'ii boodarraa kaasee hanga fajri bahutti jidduu kanatti salaata salaatamuudha. Salaatni jidduu kanas salaatamu salaanni halkanii sun maal jedhamee beekama? Salaata leeylii yookaan qiyaamul leeylii, salaatul leeylii maqaa jedhu ni qaba. Isa jedhameetiin beekamaa jechuudha. Salaatni leeylii sunnaa mu'akkadaa yookaan sunnaa jabeeffamaa fi sirriitti jaalatamaa ka ta'an keessa isa tokkodha. Salaatni witrii salaata leeylii keessaa isa tokko, inni illee kamii rakaa xumura irratti salaatanidha. Rakaan xumura irratti salaata san cufuuf jedhamteetiin salaatamtu maal jedhamee beekama? Salaata witrii jedhameetiin ilaalamaa jechuudha. Ajrii salaata leeylii yookaan salaata halkanii salaatuun ajrii akkamii qaba? Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkasuma rabbiin kennallee qur'aana keessatti salaatni leeylii ajrii inni qabu nuuf dubbatanii jiran. San keessa nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa tokkoon gaafatamanii rabbiin cubbuu keessan kan dabree fi kan dhufullee isiniif dhiisee jira, maaliif akkanatti dhaabattanii hanga miilli keessan ciccitutti, hanga miilli keessan akkana dhukkubutti jedhanii gaafatamnan maal jedhanii deebisanii afala akunu abdan shakuura, gabricha rabbiif galata galchuu hin ta'uu jedhan. Kanaaf salaata leeylii dhaabachuun rabbiif galata galchuu fi ibaadaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Akkasuma salaatni leeylii mallattoo gabroota rabbii keessaa isa tokko. Namni salaata leeylii salaatu dhugaan gabricha rabbiiti. Rabbiin maal jedhee dubbataa? Walladhiina yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaamaa. Gabroonni kiyya warra akkamiiti jedha rabbiin? Isaannan halkan sujuuda godhaa dhaabataatiin naaf jecha akkasii bulanii jedha. Rabbi nuuf haa laaffisu, wallaahi ajrii guddaa qaba. Ittaan suudhaan mallee ajrii isaa keessaa inni biroo maalidha? Sababa jannata argachuu fi sadarkaan namaa ol fuudhamuuti. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wantoota sadarkaa namaa ol fuudhan jedhanii wantoota dubbatan keessaa inni tokko maalidha? Salaata leeylii salaatuudha jedhani. Ittaan suudhaan ajrii inni qabu keessaa inni biraa maalidha? Sababa cubbuun namarraa haqamuuti. Namni salaata leeylii dhaabatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala cubbuu isaa isarraa haqeetiin isarraa balleessaa jechuudha. Akkasuma salaatni leeylii salaata waajibaatti yookaan salaata dirqamaatti aaneetiin salaatni caalaan salaata leeylii yookaan salaata halkaniitii jechuudha. Rabbi nuuf haa laaffisu, wallaahi ajrii gurguddaa qaba. Warri dhugamatti salaatni leeylii kun isaanii laafe, waan guddatu isaaniif laafe, rabbii warra isaaniif laafe keessa nu haa oolchu. Ittaan suudhaan yeroo kamitti salaatna? Salaata leeylii kan yeroo kam salaanna? Yeroo jalqabaa qaba. Yeroo jalqabaa jechuun yeroo inni eegaluu jechuudha. Saatii kamitti eegalaa? Erga ishaa'ii salaatan booda ni eegala. Ishaa'iin erga salaatamee xumuramee booda sa'aatiin salaata leeylii seenee jira jechuudha. Namni tokko salaata ishaa'ii erga salaatee xumuree booda salaata leeylii salaatuu ni danda'a jechuudha. Yeroon xumuraa'uu yeroo kamitti xumurama? Salaanni leeylii yeroo kam dhaabata? Yeroo kam xumurama? Yeroo inni itti xumuramu erga fajriin yookaan erga bariin bahee booda ni xumuramaa jechuudha. Sa'aatiin isaa keessaa ba'a. Waliigalatti sa'aatiin isaa jidduu kam jira jechuudha? Jidduu erga ishaa'ii salaatan booda irraa kaasee hanga fajri bahuutitti yookaan hanga bariin bari'uutitti jidduu kana salaata jiruudha jechuudha. Witrii gochuudhaaf sa'aatiin caalaan sa'aatii kami? Namni tokko witrii gochuudhaaf sa'aatiin caalaan sa'aatii kami? Nama halkan ka'uu danda'uu fi xumura halkaniitti gochuutu caalaadha. Namni halkan ka'uu danda'u xumura halkaniitti gochuun sirriitti jaalatamaa fi sirriitti caalaadha. Sa'aatiin sun sa'aatii maleekunni gadi bu'an, sa'aatii rahmanni rabbii itti gadi diriiru, sa'aatii cimaadha jechuudha. Kanaaf namni halkan ka'uu danda'u xumura halkaniitti gochuutu jaalatama. Namni ammoo halkan ka'uu hin dandeenye, halkan danda'u ka'uu irratti kan ofii hin amanne yeroo kan witrii gochuutu jaalatamaa. Witrii godheetiin osoo kan rafu ta'ee jaalatamaadha jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Abii Hureyraadhaaf dhaamsa dhaaman keessatti witrii gootu malee hin rafinii jedhaniini. Kanaaf witrii gooneetiin rafuun jaalatamaadha. Namni ka'uu irratti of hin amanne isatu isaaf caalaa jechuudha. Akkamitti salaatna? Namni tokko salaata leeylii osoo salaatuu barbaade akkamitti salaata? Salaatni leeylii lama lamaan salaatama. Lama lamaan jechuun akkamii? Lama salaataa salaama baafataa, lama salaataa salaama baafataa, haala saniin adeemamaa jechuudha. Namni tokko lama lamaan erga akkana salaatee booda xumura irratti rakaa takkatti salaatee waliigala 11 salaatuudhaan xumuraa jechuudha. Yoo ka 11 salaatu ta'e
lama lamaan haga 10 salaatee achi booda xumura irratti akkatti salaateetiin 11 godheetiin haala kanaan xumuraa jechuudha. Witrii yeroo godhani rakaa biroos salaatuu dhabaniitiin osoo takkatti qofa ka salaataniitiin ni danda'ama. Namni tokko yeroo witrii godhu rakaa takkatti qofa salaateetiin osoo kan xumurullee ta'ee ni danda'a. Salaata biraa achi durootu salaatuu dhabee fakkeenya ni salaata jedheetuma ol ka'ee rakama takkatti qofa salaateetiin osoo kan xumurullee ta'ee ni ta'a. Garuu caalaan jedhan ulamaa'iin rakaa guutuu ta'e rakaa guutuu yoo jennu rakaa 2 yookaan rakaa 4 dura dursanii salaatuudha jedhan. Rakaa biroo dursaniitiin salaatuun sirriitti jaalatamaadha jedhan. Irra xiqqaan isaa rakaa meeqa? Rakaa 2. Kana jechuun akkamii namni salaata halkanii salaata ajrii salaata halkanii kan argatu barbaadaa jedhe irra xiqqaa hagam salaata jechuudha. Salaata witriidha. Rakaa takka salaata yoo danda'e 3 godhaa yookaan 5 yookaan 7 yookaan 9 yookaan 11 godhaa jechuudha. Haala kanaan salaatama. Namni gariin akkamii salaataa 2 qofa salaatee yookaan 4 qofa salaateetiin biraa lixa. Sirrii miti. Salaata halkanii maal gochuu barbaachisa? Sirriitti jaalatamaan maalidha? Sunnaan bareenni maalidha? Witrii godhaniitiin cufuudha jechuudha. Kanaaf witrii gooneetiin cufuun sirriitti jaalatamaa fi filatamaadha jechuudha. Rakaa 3nis namni tokko witrii gochuun ni ta'a. Rakaa 3 akkamii salaataa 3 walitti aansee walitti qajeelcheetiin xumura irra qofa salaama baafata. Akkaataa magriibaa sanii salaatuu hin qabu. Akkaataa salaata magriibaa itti salaatan sanitti salaatuu hin qabu. Akkaataan inni itti salaatu akkamii? Rakaa 3 walitti aansee walitti qajeelcheetumaan salaatee xumura irratti salaama baafataa jechuudha. Rakaa 5 yookaan rakaa 7 illee witrii gochuun ni ta'a. Kanneen keessatti illee akkamii xumura irratti salaama baafata malee yookaan xumura irratti attahiyyaata ta'a malee jidduu keessa attahiyyaata ta'a midhaamin akkasitti miti jechuudha kan salaatamu. Akkaataa inni itti salaatamu akkaataa kana salaata halkanii yoo salaatuu barbaaddan rakaa 2 salaata achi booda rakaa takkatti xumura irratti salaata yoo 3 salaatuu barbaaddan. Yoo 5 gochuu barbaaddan 2 salaata 2 salaata ammallee 2 salaata 4 xumura irratti akka salaataatiin xumura haala kanaan salaatamaa jechuudha. Takkatti qofallee osoo kan salaataniiti ni ta'a. Ahkaamota salaata leeliitiin wal qabatu mee inshallah tokko tokko haa ilaallu. Halkan tokko keessatti yeroo 2 salaata witrii 2 witrii gochuun hin ta'u. Namni tokko yeroo 2 itti deebi'ee witrii gochuun yookaan takka tana rakaa xumuraa san lakkoofsa wanna piraayimiidha yookaan lakkoofsa wanna ta'in xumuramu san takka yookaan 3 yookaan 5 xumuramu san ammallee itti aanseeti rakaa takkatti salaatuun hin ta'u jechuudha. Akkaataa inni salaatu akkamii? Fakkeenyaaf namni tokko osoo jalqaba 3 salaatee booddee osoo itti dabalatuu barbaade maal godhaa? Rakaa 2 salaata yookaan rakaa 4 salaata yookaan rakaa 6 salaata malee rakaa witrii hin salaatu jechuudha. Erga witrii takkatti godhanii 2 ittiin deebi'an jechuudha. Namni witrii godhe witrii biroo itti dabaleetiin diiguun hin ta'u. Diiguu jechuun akkamii? Jalqaba namni tokko fakkeenya osoo witrii godhee xumuree jiraate salaata halkanii isaa kana itti deebi'eetiin osoo salaata biraa salaatuu barbaade witiriin salaatu guutuu salaata malee akkuma amma dubbanne jechuudha. Witrii gochuu keessatti sunnaan jaalatamaan suuraalee armaan gadii kanneeniin witrii gochuudha. Isaanis suuratul a'laa sabbih isma rabbikal a'laa ka jedhamu jechuudha. Akkasumas suuratul kaafiruuna yookaan qul yaa ayyuhal kaafiruun ka jedhamuu fi suuratul ikhlaas yookaan qul huwallahu ahad suuraa jedhu saniin witrii gochuutu jaalatamaadha jechuudha. Namni salaata leelii irraa rafee yookaan dagate qadaa deebisuu ni danda'a. Osoo halkan fakkeenya salaatni leelii jila dabree qadaani deebisuu ni danda'a guyyaa. Garuu akkamitti deebisaa? Guutuu godheetiin deebisa. Halkan yoo fakkeenya nama 3 salaatu ta'e guyyaa 4 salaata. Halkan yoo nama 5 salaatu ta'e guyyaa 6 salaata. Haala kanaan guutuu godheetiin deebisaa jedhan ulamaa'iin nabiyyi keenya irraa sallallahu alaihi wasallam haala kanaan argamee jechuudha. Kanaaf salaatni leelii salaata ajrii hagana gahuu hagana guddatu qabu ta'uu erga hubanne booda sirriitti irra jabaatuu qabna. Yaa Rabbi nu laaffis jennee sirrii kadhatuu qabna. Salaatni leelii wallahi mallattoo gabroota Rabbii gabroota dhugaa keessaa isa tokkodha. Rabbi nuuf haa laaffisu. Salaata sirrii itti jabaatamuu fi itti yaaddahamuu qabudha. Fuulli namaa jedhani fuulli namaa qalbiin namaa ifuudhaaf mallattoon isaa maalidha? Salaata leelii kana jabeessuudha jedhani. Gabroota Rabbii ka dhugaa wallahi madaalliin isaanii maalidhaan jedhanii salaata leelii kanarratti jabaatuu isaaniitii jedhani. Salaatni leelii salaata akka salphatti ilaalamuu miti. Salaata sirrii jabaa fi jabeeffamaa ta'edha. Sirrii irra jabaatuu qabna, sirrii irra cimuu qabna. Rabbi anaaf isinillee haa laaffisu isiniin jedha. Irratti jabaadha. Yoo salaatuu barbaaddan akkaataa nama isinii hime kanaan salaata. Yoo dandeettani jaalatamaan maali jennee rakaa guutuu ta'e fakkeenya 2 yookaan 4 jalqaba salaatanii achi booda takkatti xumuraan salaatuudha. Yoo kana dadhaban ammoo takkatti qofallee salaattaniitiin osoo kan cuftanillee ta'e ni danda'ama jechuudha. Akkasii
hundattuu irra jabaatuu qabna. Salaatni salaata sirrii jabeeffamaaf cimaa ta'edha. Jabaadhaa isiniin jedha. Barnoota dabalataatiif yuutuubii keenna Mujaahid Fillah ka jedhu kana subscribe gochuudhaan, tiiktookii Mujaahid Fillah tu jedhu follow gochuudhaan, telegiraamii irratti illee join godhaa. Barnoota diinii keessanii sirriitti baradhaa, nu jajjabeessaa, ofii keessanii illee jabaadhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.